guyyaadhaa waa'ee ulagaa duuka buutuu yookaan amanataa ilaalaa jirra. Qulqullummaa duuka buutuu yookaan amanataan maaliini kan jedhu isa kana ilaalleerra. Har'a immoo lama jettanii qabachuu dandeessu. Qulqullummaa amanataa yookaan duuka buutuu attamitti kan jedhu maaliin kan jedhu argineerra. Yaadaan gochaan hiriyaa uummatuun gaa'ilaa hundeeffatuun haasaa isaatiin rifeensa hamma waan uffannutti hundumaa rifeensa mataa keenya kamitti qabachuun akka dura jiraatu hunduma isaa gabaabsinee baranneerra. Har'a immoo akkamitti qulqullummaatti jiraata amanataan maal godheetu namoonni baay'een goota afaaniiti. Abeet gaafa lallaban, abeet gaafa farfatan, abeet hin deebinaa nu deebisi jedhanii gaafa farfatan dinqiidha. Garuu afaan malee jireenyaan hin jiran. Akkam wayya bara amma kana dhaloonni cubbuu hojjechaa jiru kana keessa akkamitti qulqullummaatti jiraanna? Yesuus Kiristoos isa amanne isa jireenyi bara baraa sinifan keenya gooftaa Yesuus Kiristoos nuun jedhe sana akkamitti galla? Akkamitti seenna? Maal taateetu? Kana Waaqayyoo akka nu gargaaru kadhanna. Kana Waaqayyoo akka nu gargaaru baranna jechuu barbaade. Kana na duwwaa miti baranna. Attamitti qulqullummaatti jiraadha jettanii qabachuu dandeessu. Akkamitti qulqullummaatti jiraadha? Qulqullummaatti amanataan tokko akkamitti immoo jiraata? Tokko dubbii Waaqayyooti. Yohaannis 17:17. Dubbiin koo isin qulleessadha. Dubbiin Waaqayyoo nu qulleessa. Dubbii Waaqayyoo bara kana dubbifachaa hin jirru. Sagalee Waaqayyoo bituurra namni wayyaa bituutu too wayyaa jiru wayyaa irratti, caamaan jiru caamaa irratti, qalamii jiru qalamii irratti bituudha. Birriin kan inni qisaasaa oolu malee macaafa qulqulluu hin bitu. Macaafa qulqulluu akkuma inni suuqirra jiru namni hin beekne jira. Macaafni qulqulluu namni tokko tokko immoo akka waan nuti namni wayii barreessee gadi baasee dubbisutti kan ilaalus jira. Yeroo baay'ee mee ilaala amantoota hedduu sagalee Waaqayyoo dhaggeeffachuurra dubbisuurra raajii dhaga'utti filatu. Hinceetaa guddattaa eeyyee Waaqayyoo minxannaa isin jedhe. Amma utuma raajii siilaa jedhamu baatete amma gaa'ilan godhattu otoo raajii siilaa jedhamu baatete mana ni ijaarrattu nu hojjettu fayyaa dha'u. Abbootiin keenya raajii kam dhaga'aniitu nu godhatan yookaan immoo mana uummatan. Waan raajii barbaachisus waan raajii hin barbaachisnes bara kana raajii gadi baanee qoraan fudhachuuf raajii daa'ima godhachuuf raajii biyya laace'uuf raajii hojjechuuf raajii raajiin hin barbaachisu jechuu komiti iddoo itti barbaachisu jira. Garuu kana caalaa jireenya namaa karaa soba hin qabneen kan geggeessu eenyudha? Sagalee Waaqayyooti. Dhaggeeffadhaa sagalee. Inni sagalee Waaqayyoo gorsu soba hin qabu. Hin hir'atu hin darbu. Inni karaa adda addaatiin namoonni waan Waaqayyoo isaatti dubbatiin calma laphee isaa irraa fudhatanii maqaa Waaqayyootiin nutti dubbatan immoo hin raawwatu. Soba jechuudha. Baay'ee namootaa Waaqayyoo gaa'ela kana sii kenne jedhanii erga walii kennanii booddee erga wal fudhanii booddee kan jiru. Umuriidhaan na caalti jedhanii akkas taate jedhanii waan meeqa miqnata uumanii kan walleessan baay'ee beekna. Kanaaf obboloota koo jireenya keenya keessatti sagalee Waaqayyootu nu oolcha. Karaa keenya kan qulleessu, jireenya keenya kan qulleessu, kan hin somne, kan itti dabalaa hin qabne, kan irraa hin qabne dubbii Waaqayyooti. Raajii dhaggeeffadhaa hin dhaggeeffatina jechuu komiti. Garuu guutumaan guutuutti raajii ta'e naani akkuma isin amma galtanidha. Baay'een keessan bishaan ofitti naqxanii itti geeddaramni hin dhufne. Baay'een keessan zayitii ofitti naqxanii innaa Itoophiyaa dhuftan zayitii 50 kan ekelee lafu bittanii deebitu. Ashaboo fudhattanii deebitanii ittu. Beektumtuu jijjiiramni hin jiru. Isuma sanati. Rakkinni kee beektaa? Dubbii Waaqayyoo si keessa hin jiru. Dubbii Waaqayyoo tokko si keessa hin jiru. Hiriyaa filattu hin beektu. Hiriyaa gaa'ilaa filattu hin beektu. Qumaaraanis fidii. Karaa galinaattis qabeenya fudhattu akka qabeenyaatti fudhatta akka eebbaatti fudhatta. Egaa kun maal sagalee Waaqayyoo dhabuudha. Bara kana sammuu isaanii keessaa hundumtuu yoo gaa'ela ta'e ittiin fufaa yoo baatan dhiisa waan jedhanii yaadu. Utuu mana tokko keessa jiraatanii namoonni baay'een goddanyaa waliin jiru. Kaadhima waliin jiru. Utuu mana tokko keessa jiraatanii utoo wal wajjiniin ciisanii kaadhima waliin jiru. Waaqas goyoomsuu barbaadu akka namaa godhanii dhaloota kanatti of sobaa deddeebi'u. Ekeleen abbaa manaa keetti gaafa jennee gaafannu waliin galu mana tokko lakkee goddanyaa kooti jedhu. Addaggeen. Kanaaf maal jechuun barbaade namoonni sammuu isaa keessa madda sagalee Waaqayyoo waan isaa keessa hin jirree fi nama wajjin deemullee akka hiriyaatti bara laalaa jiru kana keessa dubbii Waaqayyoo qabaachuu qabna. Waan tokko waa'ee dubbii Waaqayyoo wajjin wal qabsiisee hin hima. Sagalee Waaqayyoo bitaa. Sagalee Waaqayyoo dubbisaa. Warra Ortodoksii sagalee Waaqayyoo dubbisinaa. Yoo sagalee Waaqayyoo dubbiftan Waaqa wallaaltu nuti immoo dubbisaa. Hamma wangeela dubbiftan Waaqa bartu. Yaada Waaqayyoo, fedha Waaqayyoo, jaalala Waaqayyoo bartu adda baafattu. Kanaaf wangeela dubbisaa. Dubbii Waaqayyoo dhaggeeffadhaa. Dubbii Waaqayyoo barreessaa yaada qalbii keessatti qabadhaa itti jiraachuudhaaf immoo dhamaa. Isa kana qulqullummaatti akka nuti jiraannu kan godhu. Waa'ee qulqullummaatiif waan sirrii kan nuti dubbatu, waan dhugaa ta'e kan nuti dubbatu dubbii sagalee Waaqayyoodha. Sooftii nu nyaachisanii bara kana sooftii liqimsaniiru. Hin fayyine. Shurraabii tajaajilaa miicanii, Jaappoonii miicanii jechuun mansarraa miicca sana qooshaashaa sana dhuganiiru. Hin fayyine namoonni. Hafuura xonqolaa miti kun. Hafuura xonqolaati. Maal kan ta'eef zayitii namaa fuutee ofitti lagallagda. Maal kan ta'eef bishaan fuutee ofitti facaafta. Xabalaa. Dammaquu qabdu obboloota koo. Dammaquu qabna dubbii Waaqayyoo irratti rafneerra. Waldaan kiristaanaa dargaggoonni keenya baay'een rafeera. Namoota baay'ee amma warra amane keessa seexanii yaa jira. Digimtiin budaan hafuurri garaagaraa kan iyyaa jiru warra amane keessa maali yoo jenne sagalee Waaqayyoo isa keessa hin jiru. Dhaloonni namaa qorumsaa darbuu hin danda'u. Shaashii hidhatee deema. Dhiphachaa deema. Yaadda'aa deema. Maaliif yoo jenne
Sagalee waaqayyo waan keessa hin jirre yeroo hundumaa abdii kutata. Abdiin qabu keessaa qafoodha. Maaliif kanaaf beektu guutuu miti sagalee waaqayyootti hin guutamne. Shamarroonni hin beektu bishaan hir'uu jalqan hir'uu dhangaa baattan sirraasa. Akkasuma dubbii waaqayyoo sin keessa guutumaa guutuutti yeroo ta'e irraafamtu. Haalli rifeensa irraasa, dhabni rifeensa irraasa. Waan tokko gurra keessa irratti irraafamtu abdii kutatu. Kun maanni sagalee waaqayyoo kun dubbifte. Inni kan biraa dhiiga gooftaadha. Ibroota boqonnaa 13:12. Akkasuma Ibroota 9:14. Tokkoffaa Yohaannis 7:1. Dhiiga gooftaa Iyesuus Kiristoos amanuudha. Dhiigni gooftaa Iyesuus Kiristoos dhiiga namaa miti. Dhiiga hoolotaas miti. Dhiiga kormaas miti. Dhiigni gooftaa Iyesuus Kiristoos qulqulluudha. Gooftaa Iyesuus Kiristoos dhiiga isaa nu dhangalaaseera. Dhiiga gooftaa Iyesuus Kiristoos nu dhangaleera gaafa jennu akka salphaatti dhaggeeffatan akka dabartan hin barbaadu. Maaliif waaqayyoo nama ta'e nu dhiige nuuf foonsaa amma foonsaa dabarsee nuuf kenne yoo jettan dhiiga keessa lubbuu waan jiraatuuf dhiigni nama lafarraa nama fayyisuu waan hin dandeenyeef cubbuurraa waan nama dhiquu hin dandeenyeef nama qulleessuu hin dandeenyeef gooftaa Yesuus Kiristoos waaqayyoonni waaqaaf lafa uume nama foonii nama dadhabaa ta'e Maariyaam keessa buufatee achi immoo akkuma ijoollee xixinnoo ijoollee amma harka keenya irra jiran adeemsa keessaan guddatee gooftaa Yesuus Kiristoos ilmaan namootaaf dhiige. Kana hamma siin galletti waa'ee dhiiguu gooftaa Yesuus Kiristoos hamma siin galletti kiristinnaa humna qabu jiraatu. Mogolee laafaa yaadda'aa gaaf tokko dhachaa gaaf tokko immoo yaadda'aa gaaf tokko faarfachaa gaaf tokko immoo dhiisaa gaaf tokko waaqa leellisaa gaaf tokko immoo waan biraa irratti waaqa irratti ka'aa jiraata. Waa'ee dhiiga gooftaa Yesuus Kiristoos ni galuu qaba. Madaa'uu Kiristoosiin fayyina jedhama caalu qulqulluun. Madaa'uu Kiristoos. Iddoo biraatti immoo maal jedha sila badalaachiin daqqaqe yakka keenyaaf jedhee caccabedha. Gooftaa Yesuus Kiristoos foonsaa bichaa miti gogaasaa bichaa miti lafeensaa macaccabutti mismaarri lafeessaa daakee amma keessa darbutti garaftuu jarritti rukutan dirra isaa kana foonsaa kana cuffatee hamma dhaqee lafee qolqee fudhatee ka'utti gooftaa Yesuus Kiristoos nuuf garafame. Isaan qulloofna haalelluuyaa. Yeroo qulqulluu dhageenyu namoonni baay'een nu taasamu. Yeroo qulqulluu dhageenyu namoonni baay'een nu tuffatu. Yeroo qulqulluu dhageenyu namoonni baay'een akka nama gowwaatti nu ilaalu. Akka nama addaa wayii of godhaa galanii akka nama of tuuletti nu ilaalu. No, gooftaa Yesuus Kiristoos hojii inni fannoo irratti fannifame irraan kan ka'e qulqulluu ofiin jenne. Eeyyee sirrima qulqulluudha. Dhiigni Kiristoos cubbuu hundumaatti isin qulleessa jedhee maarree. Otoo beekin otoo gooftaa namaniin dura lubbuu baasuu dandeessa. Appooshiin gochuu dandeessa. Ija keetti kufuu dandeessa. Suusii hamaa keessa jiraachuu dandeessa. Cubbuu baay'ee fokkisaa qoricha namaa kennuu dandeessa. Inni kun hundinuu erga gooftaa Yesuus Kiristoos dhiiga isaatti amantee hundinuu si qulleesseera. Yaaddaan adeemin obboleetti ko. Maa yaaddofta? Abaarsan nana gira maa jetta? Saabiin cubbuu yeroo akkas hojjedhee bakkas ta'a maa jetta? Erga gooftaa Yesuus Kiristoositti amante. Erga dhiiga isaatti amante inni si qulleesseera. Ati qulqulluudha. Garuu yakka maana qulqulluudha. Karaa kam? Karaa Kiristoos. Karaa Kiristoos. Arras warra cubbuu hojjettaniif waaqayyo har'as warra cubbuu hojjettan cubbuu keessa jirtan dukkana keessa jirtan ammayyuu mogoleen keessa laafee kan jiru. Marra sakoba radina makilobo donosia waa'ee waaqayyo abdii kutattaa kan jirtani. Mogoleen sin laafee kan jiru cubbuu keessa ba'uu barbaaddu ba'uu kan dadhabdani. Waan ta'e isinitti qabamee isinitti dhabee kan jiru. Ba'uu barbaaddu achuma. Abdii kanaan kutattanii an kana dhiisuu hin danda'u cubbuu kanarraa adda ba'uu hin danda'u jettanii cubbuu keessa ciistanii rafaa kan jirtan. Arrayyuu dhiigni Kiristoos si kaasaati amani. Qalbii kee jijjiirratu. Dhiigni gooftaa Yesuus Kiristoos cubbuu keetti si qulleessa. Akkati jabaattuuf immoo hafuura isaa siif kenna waaqayyo. Dhiigni gooftaa Yesuus Kiristoos abbaa si kadhata. Akka inni rara si godhu. Ayyaanni isa bira jiru. Hafuurri qulqulluun si jajjabeessu bira jiru. Akka inni dhufu siif ammaallada. Siif kadhata. Kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoos dhiiga isaa amani. Akka inni siif du'e amani. Akka inni garafame amani. Akka inni siif gindillaajiidhaa baate amani. Akkasiin akka bishaan boonoo keessaa yaa'utti lola'utti inni isaa akkasii lola'e amani. Saaboddee cubbuu sirratti humna qabu. Saaboddee seexana sirratti humna qabu. Saaboddee si'ool sirratti humna qabu. Saaboddee gidiraan sirratti humna qabu. Sirraa kaasee eekamsi waaqayyo jireenya kee irra hin jiru. Firdiin sirra hin jiru. Kanaaf ammuma sammaa kana amantanii kan jirtan. Utuu amantanii otoo deddeebitanii cubbuu wayiitiif saaxilamtanii dhiisuu barbaaddu garuu keessa deddeebitu. Dhiisuu barbaaddu keessa deddeebitu. Nanni sattanii torban lama torban sadii ji'a tokko deddeemtanii booddee mootti deebitu. Bakka kanaa booddee ani jijjiiramuu hin danda'u. Ani waamicha waaqayyo biraa qabu jettanii cubbuu keessa kan deddeebitan. As keessa kan jirtan ergaan isinii qaba. Dhiigni gooftaa Yesuus Kiristoos sin kaasa. Kan nama qulleessu dhiiga gooftaa Yesuus. Dhiiga gooftaa Yesuus. Gooftaa Yesuus Kiristoos dhiigni isaa har'ayyuu haaraadha jechuu maal jechuudha. Osoo waggaa 2015 irraati. Hin qorre, hin gogne. Waggaa 2000 ol jiraatee akkamitti dhiigni tokko oddoo isaa guuttata kan jettan yoo jiraattan. Gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa samiitti ol ba'u. Foonsaa guutuudhaan. Foonsaa waaqummaa isaa fudhatee ol ba'e. Gooftaa Yesuus Kiristoos har'ayyuu madaa isaa abbaatti agarsiisa. Har'ayyuu hin fayyine. Ibroota boqonnaa 16 keessa dhaqnee gaafa dubbannu gooftaa Yesuus Kiristoos ilmaan namootaaf ammayyuu akka aadu. Abbaa fuulduratti yeroo namoonni cubbuu qixa akka inni si kan sababii irri bargattee beektaa. Sababii nagaa qabdu beektaa. Sababii balaa konkolaataa ooltee beektaa. Samaayitu waa'ee kee aadaa jira. Gooftaan har'as waaqa ta'ee jira garuu akka namaattis iddoo namaa bu'ee inaada. Yesuus nama guutuudha waan ta'eef inaada. Abbaa fuulduratti madaasa sana hin agarsiisa. Madaan Kiristoos yoon fayyaa naan jette gaafa namni hundinuu ilmaan namoota hundinuu qalbii jijjiirratedha. Namni hundinuu qalbii jijjiirratee isatti amanee karaa isaa sirreeffate madaan sun fayya. Ammas itti gooftaan Yesuus Kiristoos madaan san fayya.
Kanaaf gara biraa keessatti namni Kiristoosin amane dhiifama cubbuu argatee deebi'ee yoo kaade gooftaa Yesuus Kiristoosin fannise kan jedhamu kanaafidha. Gooftaa Yesuus Kiristoos hin gadda maaliif jenna? Gaafa nuti cubbuu hojjennu amanaa taane qulqulloomne deebi'ee cubbuutti gaafa gallu samaayin hin gadda. Inaada. Indagana dhukkubbitti dhagama. Indagana madaansaatti dhagama. Ganaa madaansaatti babal'ataa dhufa. Goloota ko gaafa cubbuu hojjettan gaafa cubbuu hojjettanii gammaddan gaafa cubbuu hojjettanii keessi keessan boqotu faraddanii gaafa keessi keessan boqotu waan barbaadan gootanii keessi keessan gaafa qabatu beektu Waaqayyoo inaada. Hidha Waaqayyoo waaqarraa inaada. Hammam akkama ulfaatu ergaa. Kan Waaqayyoo inni nu uume nuuf du'e aadee miti abbaa faatii keenya waa'ee keenyaaf aadan jennaan keessa isaanitti jennaan hammam akka ulfaatu beeka. Cubbuu keessa deddeebi'uun kiristaanaa samaayin baay'ee gadda. Kiristaan cubbuutti kufuun kiristaan injirreetti kufu ifee ka'ee deebi'ee dukkanaa'u fayyee ka'ee deebi'ee dhukkubsachuun yookaan immoo qalbii jiraatee deebi'ee biyya lafaatti deebi'uun samaayin hin gadda. Kanaaf namoota faarfannaa dhiisan, namoota Kiristoosin dhiisan, namoota Kiristoosin kaadan Waaqayyoo hin gadda. Inaada. Samaayitu aada. Jireenya qabdu kanaaf. Jireenya qabdu ati. Kootii uffatta malee, uffata uffatta malee, hin hojjetta malee, jireenya qabdu ati. Akka namaa fooqii ijaaraa malee, jireenya qabdu ati. Akka namaa doolaara lakkaa'ista malee, jireenya qabdu ati. Jireenyi gooftaa gaafa gammachiiftedha. Qulqullummaatti jirittee Waaqayyo waaw gaafa inni sii jedhudha. Qajeelummaatti deddeebitee Waaqayyo waaw nama qabna gaafa siin jedhudha. Asii dhukkubsattee Waaqa wajjiniin gaafa walii galtu samaayin sitti gammada. Gaafa sitti tolu samaayin sitti gadda. Samaayin sitti aada. Gaafa sitti badu immoo samaayin sitti gammada. Gaafa asii qulqullummaaf jettee ayyatamtu tuuffatamtu gowwaa wayi nama dhibba hin baafne wayi nama duubatti hafaa wayi gaafa eegamtu samaayin sitti gammada. Egaa filannoo boloota inni eenyu nutti gammadu wayya. Ni lafaan nutti gammadu wayya ni yeroo moo inni bara bara gooftaan keenya inni bara bara wajjin galutti gammadu wayya. Filachuun qabna jechuudha. Dhiiga gooftaa Yesuus Kiristoos akka qalbiitti ilaali. Yeroo dhukkubsattan dhiiga gooftaa Yesuus jedha. Akkasumas yeroo qoomsi dhufee mana keessa nama humna dhiiga Yesuus hin jedha. Seexanni hin dhidhima. Hafuurri hamoonni hin gubatu. Hin roqomu. Inni gooftaa Yesuus humna qaba cubbuu keenyaatiif. Ni kan biraa amantiidha. Amantii hojii ergamoota boqonnaa 26:18 Roomee 11:17 amantii. Amantii. Amantiin baay'ee barbaachisa. Namni kamiyyuu kan inni qulqulluu ta'uuf iyyuu amanedha. Namoonni gaggaariin biyya keenya keessa jiraachuu danda'u. Namoonni gaggaarii hiyyeessa gargaaran ganna namaaf waa liqeessan nama nyaachisan jaarsummaa ta'anii dhugaa faradan garuu Waaqayyo kan namoonni baay'een jiraachuu danda'u. Isaan kun hin galu jettanii yoo yaaddan ta'e hin galan. Bafussuun hin galan. Raawwatanii jireenya bara baraan galan. Maal jedhama caafu qulqulluutu qajeelummaan keessa wayyaa baasaati qulqullummaan keessan calqee baasaati jedhee dubbate. Namni ofiisaa guutuu ta'ee qulqulluu ta'ee mootummaa Waaqayyoo galuu hin danda'u. Amanuutu barbaachisa. Digaaf yaasfalligaa. Yookaan nama salphisu tokko, nama gargaaru tokko isa barbaachisa nama. Innis gooftaa Yesuus Kiristoosidha. Kanaaf namni gooftaa Yesuus Kiristoositti yoo amane malee jireenya bara bara galuu hin danda'u. Gooftaa Yesuus Kiristoositti waan namaniif ammayyuu isaanitti faradameedha. Kanaaf amantiidha. Amantiidha. Warri qalbiin jijjiiratiin amanuu qabu. Amantiitti seenuu qabu. Warri erga amanne immoo kufne kufaatii garaa garaatti seenne immoo kakuu keenya haareffannee fuula qulqulluu mana keenyatti affeerree murtee ofii keenyaas murteeffannee Waaqayyo wajjiniin ka'uudhaaf socho'uu bi Waaqayyo kan galti adamaa dubbifachuudhaan jajjabaachuutu barbaachisaadha. Inni kan biraa hafuura qulqulluudha. Hafuurri gosa qulqulleessadha. Qorontoos boqonnaa tokkoffaa Qorontoos boqonnaa 6:11 Roomee 15:16 argina. Hafuura qulqulluun malee dhaabbachuu hin danda'u tokko. Jireenya Phexros yoo ilaaltan otoo hafuura qulqulluutti hin guutamin dura Yesuusin kaadaa ture. Bokkaan roobaa jira. Egaa dubbadhee dhuman xumura jettanii. Phexros otoo gooftaa Yesuus Kiristoos namaniin dura Yesuusin hin kaade ture. Lapheen isaa iddoo lamatu. Yesuus wajjin deemuu moo dhiisuudha. Haala laala. Hin sodaata. Yoo na reeban ho'edha. Kanaaf Yesuus isa yoo tokko immoo na reeban Yesuus wajjin itti fedha. Hafuura qulqulluu malee murteen qabaattu. Biyyi lafaa si waama. Akkamuu hafuura qulqulluu si waama. Yoo tokko waldaas tola. Tokko biyya lafaas tola. Hanqina akkasii warri qabdan ergamantanii isin maaltu isin barbaachisa hafuura qulqulluu fudhachuudha. Humna hafuura qulqulluutti guutamuudha. Yeroo tokko baay'ee itanii waa kadhattu, yeroo tokko immoo qorritu. Yeroo tokko immoo garaan keessa waaqa amanaa, yeroo tokko immoo hin shakkitu. Yeroo tokko qulqullummaa waaqa wajjin deemtu, yeroo tokko immoo cubbuu keessa seentu. Warri akkasii maaltu isin barbaachisa humna hafuura qulqulluu fudhachuu, hafuura qulqulluutti guutamuu isin barbaachisa. Hafuura qulqulluutti guutamuun tajaajiluu bichaa miti. Hafuura qulqulluutti guutamuun, hafuura qulqulluu fudhachuun raajii dubbachuuf qofaa miti. Hafuura qulqulluutti guutamuun barsiisuu duwwaa miti, geggeessuu duwwaa miti. Hafuura qulqulluutti guutamuun qulqullummaaf illee nu gargaara. Sababiin isaa gaafa hafuura qulqulluutti guutamtu isa kalee sitti mi'aawu cubbuutu sitti dha'uutti ka'a. Dhugaatii sitti mi'aawu ta'e fakkeenyaaf dhugaatiin sitti dha'uu jalqaba. Ejja sitti mi'aawu ta'e ejja sitti dha'uu jalqaba. Jibba sitti mi'aawu ta'e jibbi sitti dha'uu jalqaba. Jaalala faallaasaa qajeelummaa faallaasaatu sitti dhaga'ama jechuudha. Hinaaffaa wangeelaatiin guutamta. Foon kee hin qabda jechuudha. Of dhoowwuu dandeessa. Akka barbaaddee of goota. Of gaggeessuu hin dandeessa jechuudha. Hafuura qulqulluu gaafa si gargaaru. Hafuura qulqulluu humnaan si keessa gaafa taa'u. Of gaggeessita. Sodaan Waaqayyoo immoo sirratti guddata. Foon koon gammachiisa jedhu otoo hin ta'in Waaqni maal siin jedha. Yoo Waaqa osoo adabe yoo. Namoonni baay'een jireenya isaanii keessatti ingilizee gurguddaa hojjetu. Namoonni yeroo baay'ee sodaa malee yeroo isaan cubbuu gurguddaa hojjetan argina. Cubbuu xinnaa guddaan hin jiru. Cubbuu mul'ata. Fakkeenya kan hin taane. Wangeela kana kan arrabsiisu. Ayzaabonni akka fayyee kan godhan hin hojjetu. Waan nama dhibu keessaa erga cubbuu hojjetanii booddee Waaqayyo gatii isaan baay'isa. Namoonni gaa'ila isaanii keessatti yeroo baay'ee gaa'ila hin qabaatin jireenya ejjaan jiratan yeroo baay'ee yeroo innaa gaa'ila godhatan jaamaafa
naafafa nama xeenammaan taane duudaafa yeroo isaan gaantu jiru kaleessa appoorshiniidhaan kaleessa qoricha ofirratti dhuguudhaan namoota cubbuu akkanatti shaakalanii ija jabinaan hojjetaa turan gatii yeroo kanfalan ilaaltu. Yeroo dargaggummaa isaanii keessatti waaqayyoof kan hin ajajamne yeroo dulluma isaanii immoo injirree keessa naagalan argina. Namoonni xonqolan namoonni namatti akka namni maraatu akka namni du'u mataa namaatti rifeensa namaatti jijisan yeroo baay'ee hin maraatu. Magaalaa man jiru kana keessa nama baay'ee xonqoltuuf yeroo baay'ee xonqolaadhaan beekamtu yeroo baay'ee waldarratti qachaa turte bara kana keessa jireenya mootii keessa maraatti. Haaduu fudhatte nama faana fiigdu. Maayinni cubbuun isaan hojjetan suni booddee akkas isaan godha. Birriidhaan sosobaa lagiseedhaaf waan gammadanitti fakkaata lagiseedhaaf waan itti tolu fakkaata lagiseedhaaf booddee garuu maal godha akka isaan maraatan akka isaan qullaa deeman akka isaan jaaman akka isaan manatti hafan bu'aa hamaa akka isaan keessa galan isaan godha. Kanaaf jireenya keenya keessatti jireenya bara baraa galuuf duwwaa otoo hin ta'in gatii akka hin baafne gaa'ela keessatti gatii akka hin baafne maasapeera doolo sepeeriti gaala barobos jireenya keenya keessatti gatii akka hin baafnee fi qulqullummaatti jiraachuun giddeetaa keenyadha. Sitti hin fakkaatin waggaa 10 waggaa 15 booddee gatii baaf. Egaa maal gochuu qaba? Of qottabuudhaaf, of bituudhaaf, of geggeessuudhaaf, of hoogganuudhaaf kiristaanonni maal gochuu qabu? Humna hafuura qulqulluu fudhachuu qabu. Milikinni nama hafuura qulqulluu fudhate immoo maalidha? Afaan haaraa dubbata. Afaan haaraa dubbata. Afaan haaraa dubbata. Hamma afaan haaraa afaan keessa irraa ba'u. Namoonni baay'ee namaneera. Hafuura qulqulluu na keessa gidee eessa keessa jira? Garuu hin guutamne. Guutamteedhaaf si keessa taa'an tokko miti. Guutamuu qabda. Yoo guutamte wanti biraa iddoon qabaatu. Yoo guutamte foon dhufee sitti nasaasu. Yoo guutamte seexanni dhufee sitti nasaasu. Yoo guutamte gooddanyaan dhufee sin gotatu guutamtee tagaa iddoon qabuutaan qabu. Kanaaf guutamuutu qabdu. Guutama hafuura qulqulluu kadhadhaa. Sooma kadhadhaa eewwadhaa. Yeroo iddoo kadhataatti argamaa yeroo hundumaa. Guruppi irratti haa ta'u dhuunfaatti haa ta'u nama lama sadii taatanii walitti dhiyaatan yeroo kadhataa waliin qabadhaa. Yeroo hafuura qulqulluu fudhattan yeroo hafuura qulqulluutti guutamtan qabaadhaa. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Yoo akkas ta'uudhaaf baate kiristaanni yeroo baay'ee hin dhaabatu. Yeroo dhaaf amanaa ta'uu danda'a yeroo dhaaf dhufuu danda'a garuu dhaabbatee biyya lafaa moo'ee foon isaa mo'atee jireenya bara baraaf gahaa ta'uu hin danda'u. Gatii kanfalaa seexanni gatii kanfalchiisaa bu'aa gaddaa jiraata akka hin taaneef kiristaanni maal ta'uu qaba guutamuutu jiraata. Bokkaan waan baay'ee rakkisuuf asuma irratti kadhadha. Gooftaa Yesuus Kiristoos galanni guddaa si baatu. Maqaan kee bara baraan haa ulfaatu. Sagalee kee nutti ergite sagalee kee nuuf kennite yeroo ammaa kana immoo yaa Waaqayyo dubbii keetiin qalbii keenya qabantu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sin kadhadha. Akka beekaniif sammuu isaanii banee jedhameera. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sammuun dhaloota kanaa kan baname haa ta'u. Dhiigni gooftaa isin qulleessa dhabeera. Kan dadhaban mogoleen isaanii kan laafu kan bushaa'e jilba kan dhaban maqaa Yesuus Kiristoosiin dhiiga Yesuusiin haara'an. Nan kadhadha namoota dhukkubaniif namoota dhukkuba sukkaaraatiin namoota dhukkuba diggifiitiin namoota dhukkuba ilkaaniitiin namoota dhukkuba garaachaatiin namoota dhukkuba deeksiitiin namoota dhukkuba kaansariitiin namoota dhukkuba rifeensa irraa buqqa'u wantoota garaagaraatiin HIVdhaan wantoota garaagaraan dhukkubsatan yoo jiraatan akka jiran nan kadhadha dhugaadha Waaqayyo gooftaa maccaa bilisa isaan baasa maakaa tooba dhiigaas humna dhiiga Yesuusiin maataa sakeediya foon dhukkubsatee jiru bilisaa ba'u humna dhiiga Yesuusiin amaneen kadhadha warra amananii fudhatan kanatti milikinni kun hin ta'a fayyisuun Waaqayyo hin ta'a amaneen kadhadha Waaqayyo immoo hin godha. Dhiiga Yesuus Kiristoos kaleessa namoonni hidhaa hiiku argeera. Yeroo inni seexana gubee baasu argeera. Yeroo inni dhukkuba fayyisu argeera. Yeroo karaa koo naabanu argeera. Yeroo jireenya koo wallaaf qixxeessu argeera. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dhiiga Kiristoos humna dhiiga holichaatiin haa nyaatamu. Afurri dhukkuba ilkaan keessa kan jiru garaacha keessa kan jiru dugdarra kan jiru magaadaalaa baasatii namatti qaama kabaatu humna dhiiga Yesuusiin haa nyaatamu keessa nyaatame maqaa Yesuus nyaatame humna dhiiga Yesuusiin hojii kan dhaban wayyoo gana kamallixa kan jedhan eessa naqa kan jedhan maqaa dhiiga holichaatiin balbala hojii irratti baneera 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 warri mogoleen isaanii laata ka'uu barbaadu ka'uu kan hin dandeenye ayyaanni harkaa kan mucucaati dadhabanii kan jiran faarfannaatti kan dadhaban kadhannaatti kan dadhaban wantoota garaagaraatti kan dadhaban humna dhiiga holichaatiin haara'a dibamaa ka'a maqaa Yesuusiin humna dachaa torban ka'a humna dachaa torban humna faarfannaa amma jiru dachaa torban sagalee isaan caala dachaa torban kadhataan ka'a sagalee isaan caala dachaa torban raajuudhaan ka'a mul'ata arguudhaan ka'a maqaa Yesuusiin abjuudhaan ka'a eebbaan ka'a nagaadhaan ka'a maqaa Yesuusiin si haa galatu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ameen.